Maranatha, Jesus nufa. Namalale sa krus, kunwa tarayun na. Umayong kabunture, dilbin nung nagabdate. Kesa ko si jalates, pari kenete bate. Umayong kabunture, dilbin nung nagabdate. Kesa ko si jalates, pari kenete bate. Natara ko yero mara, Jesus watinara. Sitir kapeta yonagahe, kasun katande. Natara ko yero mara, Jesus watinara. Sitir kapeta yonagahe, kasun katande. Amalike naftera jina bumake dufin beku amalike naftera jina bumake. Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin warri baatamtanii har'a geessanii karaa hundumaatiin isaan warri jiraattanii gama onlaayinii kanaatiin fuula Waaqayyo duraa kan jirtanii tokkummaa Maranathaa Yesuus keessatti kan argamtan tajaajiltoonni akkasumas geggeessitoonni amantoonni hundumtuu akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan keessan maqaa gooftaa Yesuusiin haa baay'atu. Ani obboleessi keessaniif tajaajilaan keessanii eebbaa barraa nagaa kooti. Inni nagaa keenya baay'isee namoota har'aa itti fufanii walii wajjiniin mootummaa isaa keessa hojjetan nu taasise abbaan keenya bara baraan haa ulfaatu hin jedha. Waaqayyoon guddaan galateeffadhaa. Inni jireenya koo karaa hundumaan gargaaree guyyaa kana anaaf laatee akkan immoo dubbii Waaqayyoo itti fufee isin gidduutti dubbadhuu fi balbala naaf banuu isaatiif galata guddaan isaaf qaba. Maqaan isaa bara baraan haa kabajamu. Egaan akka Maranathaa Yesuusitti barumsa itti fufaa maal ofirratti moosifta jedhu walii wajjin barachaa jiraachuun keenya hin beekama. Kutaawwan 3 darban keessatti hafuurri Waaqayyoo waan baay'ee nu barsiiseera. Har'a immoo kutaa arfaffaasaa walii wajjiniin kan barannu ta'a. Hafuurri Waaqayyoodhaa akka nu barsiisuuf nus immoo isarraa warra barachuu danda'an akka taanuuf Waaqayyoon walii wajjiniin dursinee kadhanna. Bara hamma bara baraatti guddaadhaaf kabajamaa kan taate Waaqayyo keenyaa, nuti ijoolleen kee si galateeffannaa. Maqaa kee isa dinqisiisaadhaaf isa galateeffamaadhaaf galata daballaa. Bara baraan ol jedhii galanniif ulfinni kabajamuun maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa ta'u. Oolmaa keetu nurratti baay'ateera. Gatii dadhabbii keenyaa yaa Waaqayyo gooftaa macaa gatii dadhabbii keetii isa nu hojjenne caalaa gootee nuuf raawwatte nuuf oolte nuyi isatti dadhabde kanaaf gatii deebisuu dandeenyu of harkaa hin qabnu. Garuu wanti nu hin deebisaa bu'aa ta'a jennee yaannu yoo jiraate galata nu afaan keenyaan siif dhiyeessinudha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanniif ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Gochaa keessa dinqisiisaa, gargaarsa keessa ajaa'ibsiisaa, jireenya keenya irratti daarii dhabee lakkaa'amee tilmaamamee bira ga'amuu dadhabe kanaaf maqaan kee maqaan Yesuus keenyaa bara baraan ol haa jedhu. Ulfaadhu. Dhibee hamaa nu oolchiteettaa, balaa hamaa nu oolchiteettaa, gidiraa hamaa keessa galuu nu oolchiteettaa, salphina hamaa keessa galuu nu oolchiteettaa. Argikeenni gaariin dallaatee nu ijaareera. Kiyyoo diinni keenya waa'ee keenyaaf dhimmee sa'aatii 24 hojjetu hundumaa cabsitee nuun nu dabarsiteettaa.
Kanaaf yaa Waaqayyo si galateeffannaa. Warri oollee, warri tarkaanfanne, warri dabarreef, warri ceene maqaa keessa jiraataadhaaf galata dhiyeessinaa. Bara hamma bara baraatti galanni siif haa ta'u. Ol jedhi yaa Waaqayyo. Gaarummaa ati nuuf goote, tolli ati nutti agarsiifte immoo isa tilmaamamee, isa yaadamee bira gahamu miti. Yaa qulqullicha mootii Israa'el, dhugumaa waan gurguddaa jireenya keenya keessatti hojjette. Harka keessa guddaadhaan nu gargaarte. Jabina keessa dinqisiisaadhaan nu gargaarte. Yaa Waaqayyo Gooftaa, diinni keenya illee salphina keenya eegaa ture. Qaana'uu keenya eegaa ture. Boquun keenya gadi cabuu isaa eegaa ture. Ati garuu mootiin keenya nu gargaarte, nu utubde, nu jiraachifte. Barruu kee kabajamaa irratti nu baatte. Bara hamma bara baraatti galanni ulfinni si duwwaadhaaf haa ta'u. Ol jedhi. Nummoo warri ati gaarummaa tilmaamamuu hin dandeenye isaaniif goote kun qulqulloota miti. Cubbuu baay'ee qabna. Anis obboleessi koos obboleettiin koos hirrina baay'ee qabna. Manni keenya hirrina baay'ee qaba. Bakki nu oolu wanti nu hojjennu mudaa garaa garaa qaba. Kanaaf yaa Waaqayyo maqaa keessa kabajamaadhaaf isa ulfina qabeessa kana hin waammanna. Dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosaa fannoo qaraaniyoo gubbaa irratti dhangala'e sana ilaaltee nutti araaramuun hirmiif cubbuu jireenya keenya keessa dhokatee jiru nurraa adda baasuun nu qulleessuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Namni cubbuu hin qabu yoo of jedhe of sossobaa, dhugaanis isa keessa hin jiru jedha sagaleen kee. Dhugaan kee warra ani dadhaboodha, ani hirrina qaba, ani qaawwan qaba, garuu fayyuun barbaada jedhan keessa jiraata. Kanaaf nuyi akkasittiin gara kee dhufneerra. Waan araaraa kallattiidhaan nurratti habanamu cubbuu hunduma keenyaa nuuf dhiisii nutti araarami. Ilaa yaa Waaqayyo, jireenyi si wajjinis ta'e tajaajilli mana kee keessatti tajaajilamu muuxannoodhaan miti kan godhamu. Barsiifata kaleessaarraa kan ka'e miti. Kan inni galma ga'u yoo ati argamte, yoo ati hojjette, yoo ati namaa wajjiniin taateedha. Kanaaf yaa Waaqayyo, anis ta'e dhaloonni dubbii kee kana maaddii kee kanatti dhiyaatee sirraati waa fudhachuudhaaf nyaachuudhaaf dhufe yoo ati Waaqa nurratti hin banne, yoo ati karaa koo hin dubbanne, yoo sabni keessa hin dhageenye homaa tokko hiikan qabu. Kanaaf si kadhanna maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin samii kana nurratti bani. Ulaa Waaqaa nurratti bani. Maqaa Gooftaa Yesuusiin dubbiin kee dhowwaa tokko malee dhufee dhaloota kanaa bilisa baasuu haa danda'u, jijjiiruu haa danda'u, fuulduratti deemsisuu haa danda'u. Humna isa du'a mo'ee kee, humna Yesuus Kiristoosiin furmaatni hiikamni harka keessaa nuuf haa dhufu. Yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa kana kan hin jaallanne, isa kana kan mormu, nagaa keenya kana adamsu, foon keenyatti kan gargaaramu, jawwichi, bineensichi, biyya lafaa, sochiin xuraan, seexanni tamsaasu hundumtuu maqaa Gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin kan ifatame haa ta'u. Iddoon kun, guyyaan kun, waaqeffannaan kun ibidda ta'ee isa hanyaatu. Nutti dhiyaatee nuun danqu miti, naannoo keenya irratti harkaanfachuu hin danda'in. Atmosfeeriin keessa jiru dhiiga Yesuusiin bilisa haa ba'u. Amajaajiwwanitti mata dhukkubbii guddaa itti haa ta'u. Yaa Waaqayyo, nun immoo nu gargaarii, nutti dubbadhu, nu tajaajili, fuulduratti nu butii, akka nu wajjiniin jirtu mirkaneessi. Maqaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuusiitiin si kadhanne. Ameen. Maal of irratti moosiftaa? Kutaa arfaffaa. Mootummoonni gurguddoon lama akka jiran kanneen nuni of irratti moosisuu dandeenyu fedha keenyaan tole jennee kan nuyi of irratti gooftaa gochuu dandeenyu mootolee gurguddoon lama kan garuu walii isaaniitiin morman akka jiran barachaa turre. Kutaa jalqabaa sadan keessatti kan nuyi irratti xiyyeeffanne waa'ee mootummaa ifaati. Waa'ee mootummaa olaantummaan Waaqayyoo keessatti mo'eeti. Waa'ee kanarratti xiyyeeffanne warri Waaqayyoo tole jedhee isaan irratti mo'eef isaan hoogganu maallee akka isaan argatanii walii wajjiniin
ilaalaa turreerra. Har'a immoo mootummaa isa lammaffaa mootummaa dukkanaa maal akka isaan ta'an xiyyeeffatanii maal akka isaan hojjetan ilaalla. Yoo isaaniin ofirratti moosisuudhaaf ayyamamna ta'es filannoon kan keenya. Yoommoo kanneen duraan ilaalaa turre mootummaa waaqayyoo ofirratti moosifna ta'es filannoon kan keenya. Mootummaan dukkanaa sadan diina kiristiyaanotaati. Kiristiyaanonni diinota gurguddaa sadii qabu. Diinota gurguddaa yeroo hundumaa jiraachuu isaanii hin jaallanne, fiixaan ba'uu isaanii hin jaallanne, galma ga'uu isaanii kan hin jaallanne, waamichi waaqayyoo itti isaan waame akka inni fiixa hin baanee fi gufuu kan itti ta'an diinota gurguddoo sadiitu jira. Isaanis warri jalqabaa yookiis diinni inni jalqabaa seexanadha. Yaaqoob 4:7 irratti macaafni qulqulluun akkas jedha. Yoos harka waaqayyoo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa innis isin dhiisee hin baqataa jedha. Kun maalidha? Qajeelfama isa kan waaqayyooti. Kun maalidha? Macaafa qulqulluudha. Macaafni qulqulluun kan inni jedhu seexanaan mormaa innis isin dhiisee baqataa jedha malee seexanaa wajjin walii galaa seexana ofirratti moosisaa hin jedhu. Maaliif? Diinota kiristiyaanotaatiin malee waan ittiin kiristiyaanota gargaaru tokkollee of harkaan qabu seexan. Inni duraa ergaan Yohaannis 5:19 immoo akkas jedha. Nuyi kan waaqayyo akka taane guutummaan biyya lafaa immoo harka isa hamaa jala akka jiru hin beeknaa jedha. Nuni kan eenyuti jedha? Nuti kan waaqayyooti jedha. Guutummaan biyya lafaa immoo harka isa hamaa jala akka jiru hin beeknaa jedha. Seexanni gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qoruudhaaf ba'e sana iddoo ol ka'aarra dhaabbachiisee mootummoota biyya lafaa ulfina isaa hundumaa itti agarsiisee kun hundumtu kan kooti anatu isaan hooggana jedheedha. Yoo lafa dhooftee anaaf sagaddee siifan kenna jedheedha. Gooftaa Yesuus garuu ulfina guddaa seexanni hoogganuuf gara barbaadetti naannessu sanaa fudhachuudhaaf xiqqooma ishee garaasaa hin hirre. Xiqqooma ishee yaada hin laanneef maal jedhe malee fuula koo duraa ture, argaa koo duraa ture, seexananan waaqayyo si haa ifatu jedheen ofirraa geggeessa. Caafamee jira jedhee itti dubbate. Waaqayyoo kee goofticha sagadi isa duwwaa waaqessi kan jedhu koo barreeffamee jira. Kun abboommii tokkoffaadha. Akkamittiin ani kabajan sirraa argadhe jedhee lafa dheesiif sagadaa. Hin sobdaata abbaa sobaatii. Ati mootummaa hooggantu yoo hin qabdu kan inni hoogganaa jirtu waan tokko sirkan jiru ati gatanteetta jedhee seexana afaan hin qabachiifne gooftaan. Maaliif kunoo iddoo kanattis Yohaannisis irra deebi'ee kan inni dubbate warri hin amanne warri biyya lafaa kana bulchan seerratan warri jal'ina irratti bobba'an warri waaqayyoon of keessaa hin qabne waaqayyoof jireenya isaanii hin laanne warri lammaffaan dhalanne kallattiidhaan to'annoo bulchiisa eenyu jala jiru isa hamaa sana jala jiru. Isa hamaa inni macaafni qulqulluun jedhu suni seexana jechuudha. Boficha bara durii sana jechuudha. Diiyaabiloos jechuudha. Kanaaf nuni kan waaqayyooti jedha. Nuni kan waaqayyo akka taane guutummaan biyya lafaa immoo harka isaa jala akka jiru hin beeknaa jedha. Kanaaf seexanni warroota biyya lafaa kana ofii isaatii to'ataa jechuudha. Keessumaa warra kingdamii waaqayyoo keessa hin jirre, warra ogummaa bulchiinsa waaqayyoo keessa hin jirre akkasittiin to'ata jechuudha. Lammaffaa Qorontos 2:4 irrattis immoo jecha akkas jedhu jira. Inni hamaan waaqayyicha bara seenaa kanaa ta'e yaada warra hin amanin sanaa jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaattii waaqayyoo wangeela keessaa ibsu sanaa akka hin argineef isaan dhowweera. Hojii seexanaati kutaan kun kan inni mul'isu. Seexanni kan inni dhimmee hojjetu namoonni akka isaan waaqayyoon hin arganne, namoonni akka isaan waaqayyoon baranii waaqayyoo irratti of gatanii isarraa addaa akka isaan ba'an seexanni hin barbaadu. Kanaaf yaada namootaadhaa warra namaniidhaa adoochuudha hojiinsaa.
Ulfina Kiristoosiin isa fakkaattii Waaqayyoo qabu sana namoonni akka hin arginee fi itti dukkaneessa. Maal jedha? Yaada warra namaniin sanaa jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaattiin Waaqayyoo wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweera, isaan jaamseera, isaan haguuggeera. Kanaaf hojiin seexanaa yeroo hundumaa olaantummaa mataa isaatii barbaada. Warri inni irratti hojjetee jaamse kun akka isaan hin agarre warri inni godhe kun warra namanneedha. Warra amanan irratti immoo kana hojjechuu hin danda'u. Seexan itti dhiyaachuu hin danda'u. Arrabni isaanii ibidda tufa waan ta'eef maqaa gooftaa Yesuusiin ifatame yeroo isaan jedhan lafatti gadi darbatama waan ta'eef warra amananii wajjiniin dhugaadhaan warra amananii wajjiniin wallaansoo ol qabuu hin danda'u. Garuu warra namanni akka isaan qoricha kana argatanii fala kana argatanii gooftaadhaa wajjiniin walitti hin dhufneef yaada isaanii jaamsa. Akka isaan hin agarre akka isaan hin hubanne godhaa jechuudha. Kun hojii seexanaati. Isa kana ammoo Phexros isa duraa ergaa isaa boqonnaa 5:8 irratti akkas jedhee ture. Of qabaa dammaqaa, seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaade innaannaa'edha. Ilaala. Kun seexanni yeroo kamiyyuu haaluma kamiiniyyuu kiristiyaanotaaf fira ta'ee hin beeku. Yeroo kamiyyuu haaluma kamiin keessattiyyuu warra kiristiyaanotaa wajjiniin michoomee nagaa buusee gaarii yaadee fi gaarii godheefis hin beeku. Yoo fakkeessuudhaaf ergamoota ifaa fakkaateetti dhiyaate illee malee yeroo hundumaa hojiinsaa akka leenca beela'eettitu aadaa naanna'uudha. Eessaanan argadhaa? Akkamittiinan qabaa koo jala ishee gashadhaa? Akkamittiinan kiyyoo keessa buusaa? Arran harkaa baatee nan dadhabe kadhatteetti kadhateera. Bor immoo akkamittiinan ofii kootii dhuunfadha laata isa jedhu yaadeetu akka leenci yeroo beela'u aadaa naanna'u isin marsee isin butachuu barbaadee naanna'eera. Egaa namni Waaqayyoo Phaawulos akka seexanni diina kiristiyaanotaa ta'eef kiristiyaanota immoo yoo danda'eef butachuudhaaf akka inni itti dhiyaatee isaan hordofuu dubbata. Garuu maal jedha egaa? Of qabaa dammaqaas jedha. Nama of qabu nama dammaqu irratti seexanni hojjechuu hin danda'u. Yoo namni of gate, yoo namni dammaquu dadhabe, yoo namni of qabuu dadhabe gaafa sana garuu qabaasaaf yaada isaa keessa galchataa jechuudha. Nuyi garuu dammaquudhaa fi of qabuu irra dabarree ittiin mormuu qabnaa jechuudha. Akkuma namni Waaqayyoodhaa Yaaqoob barsiise. Seexanni diinni amajaajiin keenya haala kanaan lolama mo'ama waan ta'eef. Diinni kiristiyaanotaa inni lammaffaan immoo biyya lafaati. Biyya lafaa yeroo jennu waa'ee kaartaa addunyaa kanaa, jiyoogiraafii addunyaa kanaa dubbachuu isaa miti macaafni qulqulluun. Namoota biyya lafaa keessa jiraataniif siistema biyya lafaa keessa jiraatan kana jechuudha. Namoota biyya lafaa keessa jiraatantu biyya lafaa jechisiisa. Ammatu dachee irra jiraannu kana yeroo murtaa'eef namoonni irraa deemaniiti biyya lafaa jechuun hin danda'amu. Onaata. Lafa onaata. Namoonni ammatu irraa godaananii. Guutummaa irratti warri ardiiwwan kan biraarra jiranis ta'e warri Afrikaas, Eeshiyaas, Eurooppis, Ameerikaanis, Awustiraaliyaanis ammatu si'a tokkicha namni irraa deeme onaataati biyyi lafaa kun. Kanaaf kan isheen biyya lafaa jedhamtu yoo namni keessa jiraate. Gaafa diina kiristiyaanotaati yeroo jennus kan nuyi jechaa jirru waa'ee namoota biyya lafaa kana keessa jiraatanii siistema biyya lafaa kanaa wajjin walii galanii manfasii isaa hafuura isaa wajjiniin tokkoomanii waa'ee warra socho'anii jechuu keenya. Warra Waaqayyoon ofirratti hin moosifne, Waaqayyoon warra hin dhageenye garuu jal'inni immoo jireenya isaanii kontirool godhee warra isaan jiraachisutu biyya lafaati. Wanti biyya lafaa kana keessatti gaggeeffamu siyaasni garaagara, aadaan garaagara, barsiifanni garaagara, ijaarsa adda addaa, barnooti garaagara gaggeeffamu, fiilmiiwwan garaagaraa ilaalamu hundumtuu waan biyya lafaa kanaati. Nyaata isaa dhugaatii isaa dabalatee jechuudha.
Sagalee Waaqayyoo Filiphisiiyuus 3:18-19 irratti waa'ee namoota tokko dubbata. Biyya lafaa yoo dubbachuudhaaf ta'e jarreen kana yaadachuun gaariidha. Waa'ee jara tokkoo kanaan duraa akkuma ani si'a baay'ee isinitti hime ammas bu'aa isinitti nan himaa. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii hin jiraatu. Dhumni isaanii badiisaa, garaan isaanii Waaqayyoo isaaniiti. Salphina isaanii ulfinatti hin lakkaa'atu. Yaada garaa isaaniis waan lafarraa irratti ni du'eera. Amala waa'ee jarreen tokkootu Phaawulosiin dhibe isa quuqe. Namoonni kun alemaawwii warra jennu namoota amala warra biyya lafaa kana warra addunyaa kana keessa qaban isaaniin fakkaatu yookaan immoo amala isaaniiti kan isaan agarsiisan. Waa'ee isaanii boo'aa kan inni barreessuuf kan inni dubbatu fannifamuu Kiristoosiin diina ta'anii jiraachuu isaaniiti jarreenni sun. Waa'ee fannoo Kiristoosii wajjinii waliigalteen qaban faallaa ta'anii jiraatu. Dhuma isaanii yeroo asii achi ilaalamu jarri kun badiisa. Dhumni isaanii garaan isaanii Waaqayyoo isaaniiti. Garaa isaanii keessa waan jiru of tulummaa isaaniiti kan isaan waaqessan jechuudha. Salphina isaanii ulfinatti lakkaa'atu. Salphina isaanii waan dogoggoraa hojjetanii waan jibbisiisaa hojjetanii akka waan cimaa ta'anii sana raawwatanitti lakkaa'atu jechuudha. Yaada garaa isaaniis waan lafarraa irratti ni du'eera. Waan biyya lafaa kana irratti waan darbu waan afurrattitu yaada garaa isaanii hidhuudha. Kuni warra kiraateriyaa maaliiti jechuudha. Warra biyya lafaa, amala biyya lafaa, shaakala biyya lafaa kanaa warra agarsiisanidha jechuudha jarreenni sun. Inni sadaffaan diinni kiristiyaanotaa maalidha? Baay'een keenya kan beennu foonidha. Foon jireenyuma isa keessa jiraannu namni kan inni irraa hojjetame wantoota sadii irraati. Qabiyyeen jireenya nama tokkoo wantoota sadiiti. Namni foon qabaa, namni hafuura qabaa, namni lubbuu qaba. Foonnii fi lubbuun gaafa gargar ba'an namni hin du'ee jenna. Namni fi hafuurrii fi jireenyi Waaqayyo wajjinii gaafa gargar ba'u namni cubbuutti yeroo kufu immoo hafuura isaatti namni hin du'ee jenna. Namni egaa foon isa keessa jiraatu kana isa mana godhatee keessa jiraatu kana akka gooftaa keessatti wajjiniin gooftaa wajjin deemsatti fufuudhaafis akkuma isa gargaaru gama biraan immoo jireenya hafuura isaatiitiif immoo amalli foonii kun foon ta'ee diqoramsaaf diina ta'ee dhufaa jechuudha. Yoo dhugaadhaan qabame, yoo dhugaadhaaf abboomame foonni namaa mana qulqullummaa Waaqayyooti. Iddoo Waaqayyoo keessa jiraatudha. Iddoo hafuurri Waaqayyoo keessa jiraatuuf buufatudha. Haa ta'u malee yoo faallaa isaa immoo dhugaadhaan Waaqayyoof jiraachuu dide immoo diina kiristiyaana tokkoota jechuudha. Foon maal barbaada? Sobuu barbaada. Maal barbaada? Ejjuu barbaada. Maal barbaada? Hamaa gochuu barbaada. Maal barbaada? Dhiibbaa kan biraa, dogoggora kan biraa gochuu barbaada jechuudha. Kanaaf egaa diina amajaajii warra ta'an keessaati inni sadaffaanii fooniidha jechuudha. Waan dubbii Waaqayyoo kanarratti jedhu yoo dubbisne Roomaa 8:9 irratti dubbii Waaqayyoodha akkas jedha. Hafuurri Waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti jedha. Waa'ee foonii irrattidha kun. Waa'ee fedha fooniis dabalateeti jechuudha. Yoo hafuurri Waaqayyoo isin keessa jiraate isin maal hin gootanidha? Akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattanidha. Maaliif? Inni isin keessa jiru hafuurri Waaqayyoo akkasiin waan gaarii gootan, akkasiin cubbuu baqattan, akkasiin jallinarraa gortaniif isin gargaara waan ta'eef jechuudha. Maaltu hafuurri Waaqayyoo
inni jireenya keessan keessa isin keessa buufatee jiru jechuudha. Egaa foonni dhiibbaa inni geggeessu, lolli inni geggeessu yeroo hundumaa hafuura irrattidha. Hafuura keenya irratti labsii lolaa labseetu dhiibbaa geggeessa yeroo hundumaa foonni. Hafuurri immoo foonni kun akka inni abboomamuuf, waan yaada jallina akka inni dhiisuuf, yaada waaqayyootiin akka inni booji'amuu fi foonicha irratti lola kaasa. Kanneen keessaa hoogganaa ta'uu kan danda'u, bulchaa ta'uu kan danda'u eenyudha beektu? Isa nuyi deeggarreedha. Isa nuyi gara isaa gorreedha. Yoo gara hafuura keenyaa gorree macaafa qulqulluu keenyatti siqnee waaqayyoon kadhannee waaqeffannaatti jajjabaannee faarfannaa waaqayyo nuuf kenne dhaggeeffannee isaan immoo jireenya keenya ilaallee jireenya keenya yoonnaa sana disipiliinii sana keessatti eegne yoo kadhanne yoo soomne yoo dubbii waaqayyoo nyaanne gara eenyu gorre jechuudha. Gara hafuura keenyaa gorre jechuudha. Gaafa sana foonni keenya karaa dhaba. Murteessuu dadhaba. Hoogganuu dadhaba. Moggolee isaatu rukutama jechuudha. Garuu immoo gaafa lolli hafuuraaf foon keenya gidduutti gaggeeffamee nuni gara isaa foon keenyaa gorree gaafa inni sobi jedhu maarree soomne jennee duukaa buunee fedha isaa gooneef tole jenne. Gaafa inni hawwutti ka'u maarree jennee wanta inni hawwe sanaa yoo faana dha'utti kaane karaa inni barbaadu sanarra yoo tole jenne laphee keenya yoo laannee fi hafuurri keenya zimmi jetti hin callisti foonni immoo olaantummaa argata jechuudha. Kanaaf hoogganaa kan ta'u jireenya keenya irratti isa kamiidhaa? Isa nuyi deeggarreef ayyamneefidha. Lamaan isaaniiyyuu lafumaa ka'anii jireenya keenya fuudhanii deemuu hin danda'an. Seexanniyyuu biyyi lafaayyuu foonniyyuu kan isaan jireenya keenya irratti mo'uu danda'an, hoogganuu danda'an yoo nu ayyamneedha. Isa seexanaa biyya lafaa foon diina miti waaqayyoon tofiinsaayyuu yoo nu jireenya keenya raanneefidha kan inni dhufee nurratti mo'u. Humnaan dhiibbaa geggeessee irree lolaatiin ergamoota ergee maal godhee nurratti mo'u fedha isaa miti. Utuu akkas ta'emmaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin iyyuu haduuf biyya lafaatiif dabarsee hin laatu. Akkasumattiin ergamoota waaqa keessa jiran hiriirsee isaan dhala namaa duukaa bu'anii garafanii mootummaa waaqayyoo keessa galchuu hin danda'u turan. Garuu waaqayyo akkas gochuu hin barbaanne. Namni yeroo uumame firii wiilii wajjin waan uumamee fi fedhii walabaawaa mirga murteessuu, mirga fudhachuu dhiisuu wajjiniin waaqayyo waan isa uumeef hafuura jiraataa waan itti baafatee fi namni waaqayyo isa jiraachiseef dandeetti murteessuu qabu kuni yoo du'a filate du'a keessa akka jiraatu, yoo jireenya filate immoo jireenya keessa akka jiraatuu fi carraa kenneef jechuudha. Kanaaf mootummaa inni dukkanaas humnaan kan ofiisaa nu godhachuu hin danda'u, mootummaa inni ifaas humnaan fuudhee kan ofiisaa nu godhachuu hin danda'u, kan nurratti mo'uu danda'u isa nu ayyamneef, isa nu bakka laanneef, isa nu kottu jireenya koo dhuunfadhu jennee balbala isaaniifidha jechuudha. Yoos firoota koo maal ofirratti moosifnaa? Maaliif laphee laannee jirra? Waaqayyo akka nu hoogganuuf haaldureewwan mijeessinee waaqayyoodhaaf jireenya keenya laachaa jirra moo seexannaaf biyya lafaaf fooniif karaa keenya saaqnee akka isaan nurratti mo'aniif karaa saaqaarra? Waan isin ajaa'ibu wantoonni mootummaan dukkanaa keessatti hooggantoota ta'anii warra kana sadan duwwaa miti. Deeggartootaaf dameewwan mootolee dukkanaa kan ta'an jijjiru. Isaan keessaa arqabxii tokko duwwaa kaasnee warra hafee kutaa 5ffaa keessatti gaafa waaqayyo jedhe walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Deeggartootaaf dameewwan mootolee warra dukkanaa keessaa tokko amala hamaadha. Amala namaa inni kun foonii wajjiniin kan walitti hidhatudha. Amali hamaanii kan inni godhu maalidhaa? Waaqayyoo irraa warra nama fageessanidha. Wanti biraan akka namarratti hooggansa fudhatu warra godhanidha. Kana kan argannu Roomaa 6 lakkoofsa 13 kaasnee yorbisnee
akkas kan jedhutu jira. Bu'aa dhagna keessanii mi'a jallinaa gochuudhaa fi harka cubbuu jala hin galchinaa. Garuu akka namoota warra du'a keessaa ba'anii jireenya argataniitti Waaqayyoof of kennitanii bu'aa dhagna keessanii mi'a qajeelinaa gochuudhaaf harka Waaqayyoo jala galchaa. Laala. Kan isiniin hoogganuu qabu, kan isiniin to'achuu qabu, bu'aa dhagna keessanii kan bituu qabu, waan biraa hin ta'in fuutanii fedha keessan raawwachuu jala of hin galchinaa. Amala keessan kan Waaqayyoon irratti ka'u hin godhinaa. Maal godhaa? Akka warra fayyeetti, akka warra ijoollee Waaqayyoo ta'anitti harka Waaqayyoo jala of galchaa isa ofirratti mo'isisaa jedhee dubbatachuu lakkoofsi 13. 14 fufnee olifne kenna. Isin seera jalatti qabamtanii kan jiraattan utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jalaa waan jiraattanii fi cubbuun isin irratti gooftummaa hin qabu jedha. Olaantummaan cubbuu amalli hamaa isin irratti hin hojjetu jedha. Itti fufee lakkoofsi 15. Egaa seera jalatti qabamnee kan jiraannu utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraannuu fi cubbuu hojjennuure jedhee gaaffii gaafatee deebii isaa immoo akkas irratti fufee kun matumaa hin ta'u. Waan tokko ofirratti gooftaa godhattanii harka isaa jalaa yoo of galchitanii isin wanta sanaa fi garba akka taatan hin beektaniiree. Ilaalaa. Wanti tokkoof gooftaa gootanii yoo ofirratti moosiftanii isin waan sanaa fi garba baqqaa. Isatu isin hooggana, isatu isin bulchaa jechuusaati. Itti fufee maal jedhaa? Cubbuudhaaf yoo abboomamtanii du'aaf, Waaqayyoof yoo abboomamtanii qajeelinaaf hin bultuudha. Yoo cubbuudhaaf abboomamtanii kan isin bulchuu du'aadha. Yoo qajeelinaaf abboomamtan immoo, yoo Waaqayyoof abboomamtan immoo qajeelinatu isin hoogganaa jedha. Lakkoofsi 17 maal jedhatti fufnee dubbifanne? Waaqayyoon galanni haa ga'u. Isin dur garboota cubbuu turtanii, amma garuu qomoo barsiisa keenyaa isa itti kennamtan sanaaf garaa guutuudhaan abboomamtaniittu, cubbuu jalaa luba baatanii hojjetaa qajeelinaa taataniittu jedha. Kun egaa eenyuuf akka buluu qabnu, eenyuuf jireenya keenya samiit gochuu akka qabnu, cubbuun akka inni jireenya keenya hin hoogganne, amalli hamaan jireenya keenya akka inni hin bulchinee fi kan sagalee Waaqayyoodhaa nu jajjabeessuu fi nu gorsuudhaa firoota koo. Amalli hamaan, amalli gara cubbuutti kaatu, cubbuu fuudhee ofirratti nugusaaf mootii godhu firoota koo deeggartoota mootummaa dukkanaati. Mee amalli keessan maal fakkaata? Lapheen keessan maal fakkaata? Yaadni keessan maal fakkaata? Jireenyi keessan maal fakkaata? Deddeebiin keessan maal fakkaata? Eenyutu jireenya keessan harka caalmaa hoogganaa jira? Eenyudha jireenya keessan olaantummaadhaan dhuunfatee gara barbaadetti fuudhee deemaa kan jiru? Eenyuun ofirratti moosiftu? Seexanadhaa? Biyya lafaati? Foonii? Amala hamaadhaa? Waaqayyo gooftaan du'aa oolchu. Yoo isaan kana ofirratti moosifne kallattiidhaan hoogganaan keenya du'aa akka ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbata. Du'atu itti gaafatamummaa jireenya keenyaa fudhatee gara koo dhufaa jiru, anaaf bulaa jiru, anaaf hojjetu, hojjetoota kooti, warra ani kaadhimadheedha jedheetu olaantummaa fudhata jechuudha. Yoo mootummaa isa dukkanaa sanaa fi jireenya keenya kan laannu ta'e. Isin obboloota koo eenyuun ofirratti moosisuudhaaf jireenya keessan isa gadi jabeessa kana laattanii jirtu? Eenyuudhaaf balbala keessan bantanii? Hoogganaan keessan eenyuudha? Jireenya keessan kan to'atu eenyuudha? Waan murteessitanii fi waan bultaniif isintu beeka. Waaqayyoon ofirratti moosisuudhaan warra nagaaf gaarummaa isa keessa argamu argatan akka taanuuf ayyaanni Waaqayyo gooftaa maccaadhaan nu haa gargaaru. Gooftaa keenya walii wajjin galateeffannee barnoota keenya kan guyyaa irraa goolabna. Bara hamma bara baraatti kabajamaadhaaf jabaa qulqulluu dinqisiisaa kan taate abbaa keenyaa guddaa guddifnee si galateeffannaa. Sagalee keessa jiraataa ta'ee jireenya of keessaa qabu kanaani waan nu gorsiteef akka nuyi eenyuun hoogganaa jireenya keenyaa akka godhachuu qabnu irratti yaadnuuf, ogummaadhaan akka murteessinuuf, callisnee jireenya keenya gadhiisee akka hin gooneef
cubbuun akka inni jireenya keenya hin hoogganne hin bulchineef sagalee keessa jiraataadhaaf isa gaariidhaan nu jajjabeessitee nu gorsuu keetii fi maqaan kee isa jaallatamaa ta'e mucaa kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ol haa jedhu galatoomi. Abbaa gaariidhaati. Dhugumaan ijoollee kee warra sirraa barachuu barbaadan, warra sirraa leenjuu barbaadan, warra si keessa waa baafachuu barbaadan, ati akkasumattiin harka qullaatti isaan hin dhiiftu. Ati guddaadha, ati gaariidha, maqaan kee haa ulfaatu. Ammas yaa Waaqayyo jireenya keenya, foon keenya, hafuura keenya, lubbuu keenya, guutummaa namummaa keenyaa siif laannaa, siif dabarsinee laannaa. Amaloota ulfina keef hin taane harkaa baane, yaadota ulfina keef hin taane harkaa milinnee siif taanaati. Maqaa gooftaa Yesuusiin ati harka keenya qabii nu gargaari. Ati nurratti mo'i, cubbuun nurratti hin mo'in, amalli gadheen nurratti hin mo'in, amalli hamaan nurratti hin mo'in, wanti kabaja kee gadi ari'atu nurratti hin mo'in, suusii hamaan nurratti hin mo'in, ilaalchi hamaan nurratti hin mo'in. Ati nagaa keenya eegi, gara fuulduraatti nu deemsisi. Kana waan gooteef ulfaadhu. Saba kee, ijoollee kee, tajaajiltootaaf amantootaa Maraanaataa Yesuusiin keessatti argaman hundumaa ati ilaalii, gaaffii isaaniitiif deebii ta'ii, hidhaa isaanii hiiki, furmaata isaaniif ta'ii, kaayyoof karoora nuyi qabnu nuuf eebbisi, gara fuulduraatti nu deemsisi. Ayyaanni kee nu haa gargaaru. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus jaallatamaa mootii keenyaatiin. Ameen. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Dubbii Waaqayyo isa barattan kanaa dhaloota warra kaaniifis qooduudhaan karaa adda addaatiin ergaa kana biraan ga'aa, itti fayyadamaa, dhaggeeffadhaa. Waaqayyo immoo isin haa gargaaruun keenya gooftaan haa jabeessu.